haala filannoo marsaa torbaffaa ilaalchiftanii yaada adda bilisummaa Oromoo qabu bakka adda bilisummaa Oromoo beekan kennuuf nuuf hiruu keessanii fayyaa ta'a. Maqaan koo Kennesaa Ayyaanaati. Gaafatamin dhaaba keessatti ka'ummoo miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Egaa filannoon kun paartiin keenya filannoo bifa kana akka kanaatti yeroo jalqabaatii fi reefitti seenaa jira. Adda bilisummaa Oromoo bara dheeraadhaa fi qabsoo bifa garaagaraatiin godhaa ture. Amma egaa mootummaan Ihaadigson karaarraa jedhee mootummaan jijjiiramaa biyya kana keessatti gad dhaabbatee immoo karaa nagaatiin hojjennaa waliin jennee walii galtee dhufne. Kanaaf wanti ta'uu qabu sagalee uummata keenyaa karaa nagaatiin dhageessisuudha. Akka eegnu qabna. Uummati keenya sagalee isaa fedhii isaa waan barbaadu karaa nagaatiin sagalee isaatiin akka mirkaneeffatudha. Kanaaf egaa filannoo isa waggaa darbee haala danqaa adda addaa irraatii qooda fudhannee adda bilisummaa Oromoo isa marsaa kanaa immoo qooda fudhachuudhaa fi egaa boordiin filannoo waan kana labsee kaasee adda bilisummaa Oromoo onnee guutuudhaan laphee guutuudhaan qophii barbaachisu karaa hundaa itti qophaa'aa jira jechaadha. Kana keessaa kaadhimamtoota isaa paarlaamaatis ta'e kan naannootti dorgomanis calalee kana boordii filannootti galfateera. Boordii filannoolee isa kana fudhachuu isaatii fi waraqaa ragaa nuu kenneera. Dirqama walii qoodee adda bilisummaa Oromoo dirqama walii qoodee dhimma kanarratti milkeessuudhaa fi hojii eega jalqabee tureera. Ammallee hojjetaa jira. Amma gaafa sagaleen kun xumura argatutti yookaan sagaleen uummataa kan uummati barbaadu sanaaf ta'utti adda bilisummaa Oromoo mallee kana milkeessuudhaa fi sochiisaa hojiisaa jabaatee itti fufaa jiraachuu isin himuu barbaada. Filannoonni kanaan dura biyya kana keessatti geggeeffame marsaa 6 geggeeffamee darbeera. Inni kun marsaa torbaffaadha kan itti deemaa jirru. Filannoon marsaa 6 darbanii kun attamitti geggeeffamanii isa jedhu xinnoo masee yoo tuttuun ilaalle filannoon marsaa 6 darbanii akkuma uummati keenya hundi beeku icciitiin taane filannoo dimokiraataadhaa fi filannoo qaqqabeessa jennee hin amannu uummatis kanumatti beekaa jechuudha. Inni kun haqa qabeessaa fi dimokiraataa dhabuun isaa sun immoo maal tolchi maal uume har'a wanti nu keessa jirru har'a biyyi kun maal keessa jira kun uummata kana jalaa wanti dhokate hin jiru jechaadha. Har'a biyya kana keessatti namnu gad ba'ee galuu yaaddoo nageenyaa qaba. Yaaddoo nageenyaa qaba. Nagaadhaan jiraachuun ulfaataadha. Waa wal dhoksamu tokko illee hin jiru jechuudha. Inni kun itti bahaa wanti suni qulqulluu ta'uu dhabu furaati. Utuu ummati yeruma sanayyuu sagalee isaa sirnaan kennatee haqa qabeessaa fi kan amanamummaa qabu fi dimokiraatawaadha ta'ee filatameera ta'e rakkoon amma mul'ataa jiru kun illee silaa hin mul'atu ture jechuudha. Kanaaf isa kanarraa maal barannaa? Filannoon amma marsaa torbaffaa fuutti jiru kuni filannoota darbe kanarraa attamitti wayyaa ta'uu qaba. Inni darbe sun rakkoo maali nutti fide? Rakkoo lolaa dhufee xaaxaa adda addaa fudhatee dhufee jira jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf warra sanarraa barannee filannoo inni kun caalaatti akka inni dimokiraataa ta'uuf haqa qabeessa amanamummaa kan qabu filannoo bilisa ta'e akka ta'u qaamoti dhimmi ilaalan hundiyyuu qooda isaanii taphachuu danda'u qaban. Isa kana keessaa tokko guddaan mootummaadha. Mootummaan waa hunda harkaa qaba. Humna waraanaa harkaa qaba. Humna tikaa of harkaa qaba. Baay'ata biyyaa of harkaa qaba. Waa hunda of harkaa qaba jechaadha. Kanaaf gaafatama guddaa turre jira mootummaarra. Akka amma Prime Minister biyya kanaa yeroo darbe paarlaamaa irratti haasa'anitti akka dhageenyetti
waan darbirraa rakkinoota darbirraa hir'inoota darbirraa fooyyessinee kabaranaa kana irra caalaa dimokiraataadhaa fi filannoo haqa qabeessa akka ta'u ni hojjenna. Paartii tokkitti yookaan lamatuun kan paarlaamaa keessatti argamtee inni kaan dhiibamee alatti hafuutu hin taane sagaleen namaa gatii qabaatee caalaatti duraa caalaa akka toluuf akka bareeduuf rakkinoota amma sirriitti kanas akka furuu fi mootummaan ni hojjeta akka jiru gaa dubbataniiru. Isa kana dhugaa ta'uu dhabuu isaa gaa hojumaan gara fuulduraatti ilaalaa jirra. Garuu mootummaa duwwaatu hin taane mootummaadha caalaatti kan dirqama qabu. Caalaatti kan dirqama waan kana milkeessuu qabu mootummaadha. Mootummaa biyya bulchaa jiru. Maaliif waan hunda harka isaa keessa jira waan ta'eef. Carraa guddaatti qaba waan ta'eef. Gama kanaan mootummaadhaa fi isa kana milkeessuu keessatti rakkin nama sirriitti xunne lola dabalatee yaa'iin biyya kana keessatti uummata rakkaa jiru kuni akka furmaata argatuu fi caalaatti irratti hojjetanii amanamummaa kan qabu kan namillee taajjabee dhugaasaa argu taajjabdootis irratti hirmaatanii namooti dhimmi ilaalu karaa adda addaatiin irratti hirmaatanii filmaata kanaa filmaata dimokiraataa haqa qabeessa ta'uu akka mirkaneessan gamanumaan isaanii dhaama. Mootummaa duwwaa miti. Qaamoleen adda addaas dirqama isaanii bahuu danda'u qabu. Paartileen siyaasaa illee dirqama isaanii bahuu danda'u qabu. Dirqama isaanii maanni? Paartileen siyaasaas dirqama seeraan tumamee boordii filannoo keessatti naamusoota eeggatamuu qaban. Dirqamoota immoo sarraa eegaman. Paartileen siyaasaas naamusa guutuudhaan dirqamoota isaanirraa eegaman kan heeraaf seeraan tumamee boordii filannootiin labsamee jiru sana guutuutti eeggatanii mootummaa irratti duwwaa ilaaluutu hin taane isaanii gahee qabu gahee isaanii sana taphachuu danda'uu qabanii. Boordiin filmaataas immoo akkuma kanaa dirqamni kun iyyuu kan isaati. Loogii tokko malee qaama isa tokko looguu dhabuu malee qaama isa tokkoof immoo dhiibuu malee akkuma silaa maqaa isaatiitti instituutioniin kun instituutionii walabaa akkuma addunyaatti walabummaa isaa eeggatee dirqama isaa innis bahuu danda'uu qaba. Hamma gaafa sagaleen uummata kanaa kennamee uummati kun abbaa barbaade filachuu danda'utti boordiin filannoo dirqama isaa sirnaan bahuu danda'uu qaba. Sagalee kanas immoo sirnaan lakkaa'ee tugar tokkotti loogiin tugar tokko keessaan baasiin sagaleen abbaa kennamee fi sagaleen abbaa kennamee fi ta'ee akka galmaa'u akka hojiitti qabu irratti hojjechuu danda'uu qaban jechuudha. Isaan dirqama kana bahachuu danda'uu qaban. Egaa uummatii carraa kanatti dhimma bahee sodaa tokko malee gabbee galmeeffamuu danda'uu qaba. Kun mirga isaatiis dirqama isaatiis. Dura gadi bahee galmaa'ee iyyuu kaardii fudhachuu danda'uu qaba. Sana booda immoo tartiibaa wantoota dhufanitti qophaa'ee egaa qophaa'ee booda immoo gaafa sagalee kennullee yoo danqaan attamiillee jiraate roobillee jiraate bokkaanillee jiraate kana sodaatee utuu nafin yookaan immoo sodaa dhiibbaa inni kun yoo sagalee isa kanaa kenne inni kun akkana godhannaa jedhullee utuu hin qabaatiin mirga isaa kabachiifachuudhaafi kan yeroo kamii caalaa iyyuu gadi bahee galmaa'ee qophaa'ee sagalee isaa gaafa guyyaa sanaa kennachuu danda'u qaba jechuudha uummati keenya. Kanaaf sodaa tokkollee itti mul'achuu hin qabu jechuudha. Mirga isaa falmachuu danda'u qaba. Karaa fedheen iyyuu ta'e jechuudha. Eenyu isa dura dhaabbachuu hin danda'u. Qaamni kana sodaachisisu immoo yoo jiraate sila olitti tunna irraa furmaati hin ta'u. Sodaachifamuu hin qabu uummati. Yeroo filmaataa kana yeroo baay'ee kan agarree miseensota paartii mormituu yookaan paartii dorgomaa jedhanii dubbatan kana qabanii hidhuutu jira. Keessattuu warra ammaa jaarmaatti maxxanee jiruu fi warra ammoo deeggartoota jiran kana qabanii hidhuu sodaachisuu sagalee keessan bakka akkasii buusuu yoo nuuf hin laanne yoo isa kanaaf hin laanne bor gaafa nuuf filamnu akkas taatu jedhamee uummati sodaachifamaa ture kanaan dura akkuma silarraa ibsaa turre inni kun sodaachifamuudhaan wanti ta'u hin jiru. Akkuma sila jennee nagaa isin finne
waan gaarii uummata kanaaf fides hin jiru. Kanaaf warri waan kana keessatti qooda qaban illee hundi dura dhaabbatanii sagaleen uummataa sagalee kabajamaa ta'ee fudhatamee sagalee isaaniitiin immoo barbaade mootummaa ta'ee kan bakka isaan bu'u bakka buufachuu danda'u qabu jechuudha. Kanaaf haala fedhe keessattiyyuu sagalee isaanii kennachuudhaaf qophii danda'u ta'uu qabu jechuudha. ABO'n hojii isaa hojjetu keessattuu biyya kana keessatti karaa nagaatiin dhufee galee danqaalee gurguddaa keessatti hojjetaa ture jechaadha. Isa kana amma tokko yoo kan walii himnu taane keessaallee ba'a. Uummatis beeka. Mootummaanis ni beeka jechuudha. Danqaalee gurguddaa, danqaalee ulfaataa keessa ba'e jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Akkuma beekamu akka dhumne biyya kana seenneen danqaan nu mudate keessaa tokko hooggannuudhaa ture. Anu kan keessa ture waggaa 5 fi manadhaa ture jechuudha. Mataan dhaaba kanaa ijoolleen dhaaba kanaas manadhaa ture jechuudha. Miseensoti keenya, qondaaloti keenya manadhaa turan. Waajjirumti nu warra keessatti eenyu dubbannu kunillee cufaa ture jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo irraa waajjira tokkitti kana qaba. Oromiyaa guutummaa kana keessaa waajjira tokkitti kana addatti qaba jechuudha. Kanaaf danqaan ulfaataadha, danqaan guddaadha, danqaadhuma kana hunda dandeenyee ni fooyya'anii sirrata akka jiru immoo abdii qabna. Abdiin kutannu jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'ee carraa kanaanii mootummaan kun mirgasii waajjira keenya bakka adda addaatti illee banannee hojii keenya akka hojjennuuf haala nu mijeessuu danda'uu qaba. Waajjira mana nu keessatti uummata keenyaan illee bakka adda addaatti waamnee seera waan ta'eef boordii filannoo keessatti nu leegaaliidha waan taaneef uummata keenya bakka fedhetti dubbisuu irraa wanti nu dhowwu hin jiru uummata keenya dubbisuu danda'uu qabna. Kanaaf danqaan ni jira. Danqaa gurguddaatu jira. Danqaa gurguddaa kun immoo irrumaa jalaan fooyya'aa deema ka jedhu abdii qabna. Adda bilisummaa Oromoo kana keessatti ni mo'atamoo hin mo'atu ka jedhu nuyi onnee guutuudhaan mo'anna jennee dhumatitti galaa jirra jechuudha. Onnee guutuudhaan uummati keenya adda bilisummaa Oromoo ni fila ka jedhu amantaa guutuu waan qabnuufi itti galaa jirra jechuudha. Akkuma sila jenne immoo akkuma filandoota isa kanaan dura waggaa 6 darbanii wayyaaniinis godhaa turte olii gata ta'aa ture sana muka godhamu yoo ta'e ammallee nagaan ni argamu. Inni humnaan sagalee namaa fudhatee mootummaa ijaaree biyyan bulcha jedhus nagaan argatu. Uummatichis nagaan argatu. Paartileen jiran kunis nagaan argatan. Isa kana keessatti immoo naannee kan miidhamu uummata keenya waan ta'eef inni kun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo nammoo akka jedhu amantaa ofirraa qaba. Yoommoo haalli biraan immoo akka biraatti immoo dhiibamee immoo kana keessaa bahu kan godhamu immoo ta'e nagaanuma dhabama rakkinuma keessa jiraannaa jechuudha. Kanaaf karaa gama keenyaan onnee guutuudhaan itti seennee jirra. Bakka bu'oota keenya bakka barbaachisaa itti qopheeffanneerra bakka hundarra qopheessineerra galchineerra sartifikeetiin illee nuu kennameera. Dorgomnee sagaleen uummata keenyaa nuu kennama sagalee uummata keenyaan immoo bakka keenya adda bilisummaa Oromoo ni argata ka jiru amantaa guutuu qabna. Egaa carraa kanaan uummatuma keenyaaf dhaamsa dhaamuudha. Isa kan dubbanneerra karaa kan mootummaa irra deebi'uun hin barbaachisu. Mootummaan kun filannoo marsaa 7ffaa kana akkuma sedana gaafattanii diimokiraatawaa fi haqa qabeessa ta'uusaa ka barbaadu yoo ta'e dirqama ofiisaatii baachuu danda'u qabaachuu. Dirqama guddaatu irra jira. Yoo mootummaan ni milkeessina jedhee wanti kun milkaa'u. Waan biraan ajaa'ibaa biraan hin jiru jechuudha. Yoo karaa mootummaa murni jiraate immoo hirnuma qabaata akkuma isa kanaan dura ta'aa deema. Kanaaf mootummaan nagaa biyya kana keessatti buusuudhaaf mirga uummata kanaas kabajuudhaaf kan yeroo kamii caalaa kan baroota darbanii caalaa wanni kana bal'isee uummati kun nagaadhaan bahee nagaadhaan sagalee isaa kennatee akka deebi'u dhiibbaa adda addaa sodaachisa adda addaa haala adda addaa irratti uumuurraa of qusatee nagaadhaan filannoon kun akka deemamu gochuu irratti akka hojjetu kana mootummaadhaan dhaamaa. Inni kaan uummati keenyas mirga isaa gochuu danda'u qaba jechuudha. Sodaachuu hin qabu. Qabsoodha kunis waan ta'eef falmachuu danda'u qaba jechuudha. Sagaleen isaa yoo hatame eeggachuu qaba jechuudha sagalee isaa. Sagaleen isaa akka hatamne uummati eeggachuudhaan mirgatti qaba jechuudha. Sagalee kennate hamma sagaleen isaa lakkaa'ame abbaan kenneef sana barutti uummati
mirga isaa falmachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf egaa uummataafis kanan dhaamaa kaanii xaxaa keessa jiru keessa bahuu danda'uu qabna. Nagaan biyya kana keessatti argamuu danda'uu qaba. Uummati yaaddoo tokko malee bahee hojjetatee jiraachuu danda'uu qaba. Nagaan bahee nagaan galuu danda'uu qaba. Isa kanaaf immoo furmaata kan ta'u wal loluu, wal ajjeesuu, qabeenya balleessuu, qaama wal hir'isuutu hin taane karaa ilaaf ilaamee karaa dhugaa kanaan, karaa sirnaa kanaan, karaa uummati abaluu bakka na bu'u. Bakka bu'aan gosa kana. Jedhee amanuun karaa bakka bu'aa isaatii sanaa rakkoon biyya kana keessa jiru akka furmaata argatuu fi uummata keenyas kana mirga isaa akka itti dhimma bahu uummata keenyaaf dhaamuu barbaada jechuudha. Dhaabbileen siyaasaa kan morkattoota jedhaman kun yeroo baay'ee miidiyaalee argatan yaada isaanii carraa miidiyaalee kan paablik miidiyaa yookaan immoo kan miidiyaa mootummaas haa ta'u miidiyaalee gurguddoo argachuu irratti baay'ee yaaddootu jiraa jiru. Abaawoon kanarratti carraa argatee waan of keessaa qabu baasee uummatatti haasoo firee argateera. Gaaffii gaariidha. Warra sila tuttuqe keessaa tokko miidiyaadha. Dimshaashumattanii kaase. Akkuma beekamu miidiyaan biyya kanaa afaanuma mootummaa ture kanaan ture. Amma garee kanatti jechuudha. Inni kun immoo rakkuma dhalchaa dhufe malee furmaata inni fide hin jiru. Miidiyaan hundaaf walqixa tajaajila kennuu danda'uu qaba. Seerris kan jedhu kanuma. Amma Adda Bilisummaa Oromoo miidiyaa biyyaatti dhimma baheeraa yookaan dhimma bahuudhaaf deemaa akka jedhu hagam Adda Bilisummaa Oromoo irraa warra gurguddaa akkasirraa qoodan fudhannee garuu immoo qoodan ni fudhata akka jedhu immoo ni ilaalla jechuudha. Qoodan ni fudhata jennee immoo ni yaannaa jechaadha. Yoo kun hin taane iyyuu ulaagaa waan sila dubbannee keessa tokko irrateera kun irrateera jechuun immoo firmaaticha irratti rakkoo uuma jechuudha. Kanaaf inni kunillee fuulduratti nama sirrata akka jiru abdii qabna jechuudha. Abaawoon ibsa isaa keessatti akka gaariitti tuqeera. Abaawoon kallacha qabsoo Oromooti. Uummata Oromootiif dhaabbatee, uummata Oromiyaatiif dhaabbatee haala kamiyyuu haala rakkina fedhe karaa kamiin dhufuyyuu Oromoo irratti tokko Oromoo irratti ta'u dura dhaabbataa jechuudha. Waan nama kabarraa deemaa jiru achirraa akkuma malee lafa itti deemaa jiru Oromiyaa irratti jechuudha. Oromiyaa irratti yeroo deemu immoo miidhaan fiduu ni beekna miidhaa lolaa. Miidhaa lolaa duwwaatu hin taane akeeka duuba isaa jirus immoo maali? Gara Oromiyaatti wanti dhufu kun kan jiru. Kanaaf isa kana Adda Bilisummaa Oromoo yaada ibsa isaa keessatti akka gaariitti kaa'eera waan ta'eef aguma kana yoon jedhe gaariidha. Adda Bilisummaa Oromoo garuu sirriitti ibseera jechuudha ibsa keessatti. Dhumarratti egaa Abaawoon nagaa Abaawoo filachuun nagaa filachuudha. Abaawoo filachuun bilisummaa filachuudha. Abaawoo filachuun dimokiraasummaa filachuudha. Jaalala walqixxummaa keessattuu rakkoo nageenyaa biyya kana keessa jiru akka furamuu fi Abaawoo filachuun furmaata. Abaawoo filachuun walqixxummaadha. Abaawoo filachuun ollaa waliin wal hubannee ollaa waliin nagaa buufnee waan immoo dhimma waloo dantaa waloo keenya tiksu irrattis waliin hojjechuuf waliin argachuuf Abaawoo filachuun barbaachisaadha. Kanaaf Abaawoon furmaata malee rakkoo miti. Abaawoo dhiibanii Abaawoo moggeessanii sagalee uummata kanaas ukkaamsanii furmaati argamu hin jiru. Biyya kana keessatti akka nagaan bu'uu fi Abaawoon qooda isaa taphachuu danda'uu qaba. Kanaaf Abaawoo filadhaa. Abaawoo filachuuf immoo mallattoon filannoo Abaawoo kunoo jira. Horooroo kaa'eera Adda Bilisummaa Oromoo. Horooroon mallattoo filannoo Adda Bilisummaa Oromooti. Kanaaf uummata Oromoo filadhaa. Abaawoon ni injifataa jedha.